Guys, hojiin isa mana madaamee caalaa hinumanatti baay'atee, hinumanatti ce'atee, hinumanatti abaasee isiniin jedhe isin maal jettume? Boqonnaaf jennee biyya galla jenne mitiire walii galteen keenya akkasi garuu kan madaame biraa ba'an. As geenyaan garuu akkasi rottoo kanaa gaafan fidis akkasuma walii rakkadhe miicaasa. Gaafa gashaasaas immoo akkasii har'a qodaa namaa isa dhumaa macarrashaa sassaabee ofirraa galchuudhaafini kun rottoo kana wajjiniin dafaa qanaa jechaa jira jechuudha. Rottaan kun kan nama dhuunfaarraa ergifannedha. Kan iddirii gashineerra. Maaliifi kan iddirii qixaaxii qaba. Guyyaa furbulii gaafa shanaffaa san galuu taanaan birrii 500 nama qaxxa'u jechuudha. Innaa isa akka mataa nuti taanee ofirraa galchine warri na biratti argitan kun immoo kan nama dhuunfaarraa ergifatamedha. Isa har'a miicee ofirraa galchuu fi olmaan koo guyyaarra akkasumas immoo viidiyoon isin wajjiniitiin shashambaa jechuutti dhufee isa kanaa jechuudha. Kanaafuu haga xumuraatti waliin turaa yaada keessanii yoo akkam ta'e wayyaa kamtu qallalaa namatti tolaa namatti hin tolu hin beektu miti waan jettan beektu. Kanarraa kanaaf isin naguma miti nuti baay'ee nagaa keenya galanni isaa hin badiin tolli isaa hin dulloomiin warri yeroo jalqabaa manni kun maalidha jettanii goraa jettan sabiskiraabii godhaatii maatii keenyatti dabalamaa viidiyoo nuti hojjennu isin qaqqabaa yoo jaallattan immoo laayikii gochuutiin yaada keessan koomentii irratti nu qaqqabsiisuu dandeessu jenna. Kunuti akkuma asirratti argitanii rottoo miicaa jira. Saamunaatiin akkasittiin maj godhee baay'ee tokko nama dadhabsiisa. Inni gugurraachi kun immoo qal'aanii namatti dhuunfaa jechuudha gurguddaadha. Innaa akkasii isa kanatu nutti affeeraas keessaa isheen xiqqishuun irra keessa miicee kaayiru kun kan keenyadha. Kan kanarraa fi kan namaati. Kan keenya mana jira guddaallee hin jira mana kana rottooni. Kan kanarraa fi gurraachi afurii fi nama miicaa jiru kun har'a ofirraatii sassaabee galchee gara mana keenyaa gara hojii keenyaatti sabsabbi jennee deebine karoora fuulduraatti darbuuf deemaa jirra jechuudha. As keessatti wantaan isiniin haasa'u yoo jiraate viidiyoo kana keessatti sargii ofiin hojjetachuun akkamii salphatamoo ulfaataa jettanii gaaffiin gaafattaniire yeroo isin gaafattan isinii deebisu moo isinii deebisu laata lakkisa dhiisa amma kana isiniin dhamaasu ammuma isinitti haasa'amee kam tokko irra salphatu isa maatiin ofii namaaf hojjetamoo isa heeruman jechumaan hafammoo isa ofii sargii hojjetatanimoo kamtu salphatamee waan sadiidha keessa ofii koo kanan argeeraan isinitti immoo barbaade jechuudha. Warri ganaa qaqqabdan warri darbitanittullee darbitaniittu. Annaa egaanis akka nama tokkotti waanan keessa darbee kam takka ulfaatu kam takka salphaatu ifa isinii gochuu yaala ofirraa kaasee jechuudha. Annaa akkuma isin jedhe nuti millaashoo kan marsii waamamneetu gara sana deemuun ta'uu didee haala nageenya biyyaa tokko wal qabatee kanaaf qooda nuti achi deemuu qabnu maatiin nu bira dhufanii isiniin jedheetiin ture. Tokkoffaasaa kan akka nu biratti ta'u taasise sababa isa guddaa kan ta'e isa kana jechuudha. Lammaffaa immoo yeroon keessa taa'eetti yaadee ilaalu inni maatiin namaaf hojjetanii namatti tola. Garuu warri akka koo kana jechuudha. Warri akka koo kana ani haadhatu nu guddisee abbaan qabnu isiniin jedheera. Karaa isaas immoo karaa keenyas immoo laalaa rottoo kana keessa bu'uu dadhabneetu buruushiitiin miicaa jira jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata baay'ee guddata keessa galuun nama rakkisa. Innaa baay'ee tokko yaaddaan ture jira maaliifi yaa wanti namatti ulfaate waaqayyoo immoo salphaadha malee akkam ta'a kan jedhu haati koo nama hin qabdu. Ofiisheeyyuu ijoollee dhiiraa warra nu duuba eeguu keenyatu isaantu jiraachisa jechuudha. Isaantu jiraachisa isheetiin iyyuuna. Ani bakka hagamni koo danda'eetu sargii godhannee maal godhannee kan jedhu karoorri isheen immoo akkam taati akkamitti hojjetamaa kamtu ishee gargaaraa moo ofishee yaaddoo keessan galchamoo cinqii keessan galchamoo maaltu ta'a kan jedhu akkasittiin baay'ee tokko sammuu koo keessa na nyaachaatii ture. Akkaafu siin barbaadu akka isheen cinqamtu siin barbaadu karaa lamaanii jechuudha. Innillee immoo akkasuma karaa isaatiin akkasuma gadi fageenyaan haasa'uu baadhu. Yaa obbolaa baay'ee qaba. Hundi isaanii yerumaniiru. Tokkollee kan bira jiru hin jiru. Haati qofuma mana jiru jechuudha. Yeroo ammaa kana akka durii sanaa nama argachuu maal jechuuni baay'ee tokko ulfaata. Karaa isaallee akkasii karaa kootiin illee akkasii. Sanas ta'u kana hin hafu akkuma gooneetu
mijeeffanna malee kan jedhu yaada qabna turre. Garuu immoo akkuma isiniin jedhe sababa haala nageenyaan kan ka'e nuti biyya deemuu hin dandeenye, maatiin keenya akkas as dhufan taasisnee ofii keenya of dandeenye wacaa wacii keenyas shaffanannee maal jennee jechuudha. Namatti illee toon himii namallee toon mari'atiin waan tokko wanti nama fayyadu hin jiru. Namni tokko sii gammada, tokko immoo bakka hin jira miti deeyyaanni nama sirrii miti bakka. Walumaa kana isaatti jiru ofii keessa nama galchanii inni kun hiriyaa kootii, inni kun maal koodhaa, inni kun kodee koodhaa, inni kun garaa koo nafsee godheedhanii jireenya ofii keessa nama galchanii fodonfochiisuun baay'ee tokko hin ta'u. Borumaaf illee taanaan jechuudha. Warri mudannoo qabdanillee sanarraa barattu, warri fuulduraallee nama lama iddoo nama lama biratti namni tokko nama hin barbaachisu bakka. Innaa akkasittiin maatii keenyatti illee too mufatiin too qarin jedhiin haala kanaatiin mijeeffannee waaqayyo nu gargaaree xumuranne. Inni kun kana naa godhee, obboleettiin koo kana naa gootii dheeraan abdaannee, obboleessi koo kana naa godhaa, maatiin koo kana namni waan tokko bakka. Ofii koo ofitti amanamummaa mataa kootiin, innis immoo akkasii. Sana booda yaada karaa koo jiruu fi karaa isaa jiru walitti daballee akkasittiin xumuranneetu jirra jechuudha. Kanaafuu isa ofii hojjetatantu bareeda. Hoteelas kireeffattu, mana keettis hojjetattu, maalillee ta'e jaarsa kee wajjin walii galtee saba godhattu wayya malee kuni kana na jalaa balleessee, suni kana naan jedhee, kun kana natti hir'isee, kun na jalaatii maal ta'e bakka yoo badillee tolellee sumaaf bada sumaaf tola waan ta'eefu yoo dandeesse haga humni kee danda'e karaa humni kee danda'eetiin bareedaa jechuudha wanti hundumtiyyuu. Akkasiitii warra fuulduratti karoora qabdan egaa waaqayyoo akka yaaddanii fi akka yaaltanitti ittiin isin qaqqabsiisuu isiniin jechuutii barbaannaa. Karaa maatii immoo maallaqni yeroo jaarsummaa dhaquun jiraa mitiire maallaqaa isaan fudhatan sana yookiin millaashii waamanii karaa ta'een deebi'uu qaba akka seeraatti jechuudha. Bakka kanatti warra deebi'ettan irra isinii deebi'a. Ani garuu akkasuma baay'ee sarraa samuun madaamtinaanan jedhu. Innaa mallaqa sanannuu deebisan jechuudha maatiin keenya. Deebisanii maaliifi sin magaalaa jirtu waan ta'eefu waan sinitti tolee waan barbaadan meeshaa mana keessaas ta'ee ittiin bitadhaa jedhanii maallaqas immoo hinnuu deebisanii seeruma isaatis immoo jechuudha. Yeroo jaarsummaa kana yookiin millaashiitti waamanii meeshaatti bitanii masaaraa mana keessaa waan meeqa jira ilaashifa waan meeqatu jira jechuudha. Sun achitti hafuu hin qabu akka seeraatti. Isa kanarraa keessadha kanan sinitti maaruu irra deebi'ee akkam ta'uu qaba ture qum godhanii mafuu qabu maatiin ofii kan jedhu sana yeroo deebi'ettan irra isinii deebi'a. Garuu gabaabumatti karaa keenyaan maatiin keenya maallaqa yeroo jaarsummaa dhaqu sana isaantus as dhufe waan ta'eefuu maallaqa binnu maallaqa goonus hin beeknu otoo isin cuftanii seera qabaa. Garuu ammaaf akkasii waan sinitti tolee bitadhaa nuun jedhanii deebisaniitu nagaan gara mana isaaniitti deebi'anii galan jechuudha. Maallaqa warra soddaa warri intalaa nyaatanii hafuu jechuun maqaa badaadha. Maallaqa amma kana nyaattee hafteedhama ollaa keessa miitaa jira waa meeqatu jira wayi millaashiitti waamanii waan ta'een ofirraa deebisuu qabu malee zim jedhanii ofumaan nyaatanii hafuu hin qabani. Innaa isa kanaafi nuti maallaqa keessan hin barbaannu. Millaashii si waamnaan akkas ta'e waan goonus hin qabnu sin as jirtu fageenya jira waan ta'eef qarshiin keessan kunootii nuun jedha. Innaa maqaa fi karaa immoo abbaatu ofirraa qabata ofii gateedhaanii waan akkasiillee hin jira. Bakka kanatti irra deebi'ee nuun gallee akkam ta'uu qabaaree maallaqni soddaan warra intalaatti ergee deebi'uu qabamoo nyaatanii hafuu qabamoo akkamii yoo jettan sirriitti irra isiniin deebi'a. Ammaaf gabroo gabaabsee kana fakkaata viidiyoon qabadhee dhufes immoo asuma gubbaa irratti xumuramuuf deema. Bilisumni keessan laayikii gochuun raanfatinaa, sheer gochuun raanfatinaa. Gaaffii yoo qabaattan koomis qeeqas yoo qabaattan koomentii irratti yoo nu gaafattan isiniif deebisachuudha. Nagaa fayyaa ta'a baay'ee.